Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jarra jirtuu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa namoonni viidiyoo koo laayikii godhaa jirtan galatooma ulfaadha. Kaanillee laayikii godhaa. Maashaallah tabaarakallah. Afa carqii kana baay'ee tokko jaalladhaanii baay'ee tokko bareedallee. Adhamoo haala kanaan hodhamee yeroo jedhu bareedumni isaa daran dabalee jechuudha. Zarfiinsa arsaasiidhaan yeroo hodhamu kanaan dura bicaadhaan hodhamee gadhiiseen turelleedha. Kan hodhames jijjiira hedduun bicaadhaan kan ajajattan akkasuma immoo arsaasii kanaan illee baay'ee tokko bareedaa jechuudha. Annaa namoonni carqii kana barbaadanii xaaqaasaa fayyaatu jira ture. Xaaqaa dhuma fayyaa yoo bicate meetira 8 waan akkasii fuudheen ture. Muraasa taftee namoonni barbaadan jechuudha qaqqabadhaan isiniin jedha. Carqii baay'ee tokko bareedu anillee carqii arabiyaa majlisii keessaa kanan hedduu tokko jaalladhu jechuudha. Maashaallah diizaayiniin isaa baay'ee tokko bareeda. Annaa tajaajila bulittii keenya Dubaay irraa gara Shabee kan deemudha. Namoonni Jimma kan beektan Shabee dheenyaadha. Asuma dhiyoodha Jimmatti akkasii firaashii boondidii 4 tiraasiin isaas illee boondidii 12 sufraa qircaatii minxaafiin kan isii miti minxaafii viidiyoodhumaa jedheen irratti hafe malee akkasii minxaafii 3-4 barbaaddi ture. 3-4 immoo maachii kanaan biluu bilaakiidhaan jiru qeybunnitti baay'ata jechuudha. Minxaafiin 3 baaraattiin kuni 2-4 dheerinni isaa 4 ta'ee garaan isaa meetira 2 akkasiin illee baay'ee bareeda maachii godhaa. Garuu akka carraa ta'e 3-4 immoo baay'inaan hin argamu qeybunnitti caalaa akkas inshaallah sufraan isaa akkuma argartan meetira 2. Namoonni gaa filannoo keessan firaashii boondidii godhattan badaa bareedaadha. Anallee isa hojjechuun natti tola. Ana ispoonjiinis boondidiinis hojiidhuma tokkuma. Garuu isin yeroo waan gaarii hojjechiifattanu natti tola jechuudha. Akka koottanaafis illee akka baay'ee tokko na gammachiisa namoonni firaashii boondidii hojjetattanu maaliif qodaa gaariidha. Qodaa anallee isa hojjetellee anallee janna jabeessu isinillee yeroo itti fayyadamtanu kan aara isin galfachiisu jechuudha. Akkas inshaallah keessatti namoonni arabiyaa majlisiidhaa fi namoonni tokko arabiyaa majlisii humna isaas illee maallaqa isaa dhabee osoo hin taane yeruma hunda carqii bifa tokko mana keessatti ilaaluu akkasuma immoo yoo qoshoshe immoo mammatti baasanii miicooma akkasiitiif jecha isa akka kanaa filattu jechuudha. Boondidii firaashii kana kunis wanta arabiyaa majlisiitiin adda isa godhu maanni tiiknasiin isaa abbaa 10 ta'uu fi tiraasiin isaa sun haala tiraasii sana ta'uudha malee tiraasiin isaas illee boondidiidha. Kunoo tiraasiin tokkollee tu carqiin uffisamin isinitti agarsiisa jedhee bukkee kaa'een jira. Qodaa bareedaadha jechuudha. Walumaa galatti namoonni ajajachuu barbaadanii ajajadhaa. Carqii kafeetiinis ta'uu carqii arabiyaa majlisii bifa hedduutiin jira. Isaanis ta'uu ajajachuu dandeessu. Keessatti namoonni maatii keessanii raamadaanaa barbaadan dafaatii dursaa ajajadhaa. Ala jala gahee biyya keenya ni beektu gaa yookiin mabraatii yookiin wama ta'etu nama mashguulaa akkasuma immoo hojiin illee baay'achuu walirra namatti ta'a. Kanaaf dursaa ajajadhaan isiniin jedha inshaallah. Rabbiin achiin nu haa gahullee raamadaanaanii akkasuma immoo namoonni asfeezaa maatii keessanii barbaadan akkuma bara darbee saalihaan daa'imaa wajjin jirti maal jettanii isinaa akkuma isinitti himee obboleettiin koo jirti kan ana bakka buute jechuudha. Isiin haala gaariitiin isiniif qopheessiti ammallee ittuma jirti jechuudha. Xiqqoo viidiyoo haalatu mijatu kanaaf viidiyoo asfeezaa isinii gadhiisaan jirre malee irra hedduun keessan ajajataa jirtu isinii qopheeffamaa jira isinii ergamaa jira. Raamadaanallee namoonni barbaadan dursaa ajajadhaa inshaallah. Akkasii kan tamrii waan akka zayitii waan akkasii namoonni baay'een ajajataa turtanii waggaa darbee bara darbe jechuudha. Raamadaana darbe isiniif qaqqabsiisaan ture gaa akkuma hin qaqqabetti hamma garuu obboleettiin koo guyyaa jedhametti inshaallah isiniif qaqqabsiisti.
ajajadhaan isiniin jedhaa minaan ta'uu waan shorbaa ta'uu maaliyyuu jechuudha. Akkas inshaallah hordoftoota koo viidiyoo hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.